har'a akka fedhaa fi akka eeyyama waaqayyootti kutaa 11ffaa dubbii yookaan Sillaasee abboota amantaatiin yookaan beektota mana amantaa kiristaanaatiin jedhu mata duree godhannee ilaallaa jechuudha. Mana hospitaala guddaa mana kiristaanaa keessatti yeroo jalqabaadhaaf ijaare madooshaa yookaan burruusa mana amantaa jedhamee kan beekamu jechuudha. Jalqaba gaafa jennu immoo jalqaba nuti beeknu miti, jalqaba dhuma hin qabne, jalqaba hin qabnedha. Yeroo kanas dubbiin Sillaasee sammuu namaa ol ta'e namoonni baay'een gantoota ta'anii sababiin isaa itti kan hubachuu dadhabuudhaan. Amma kana keessa galeen qoradha yoo jettee ni baddaa sammuu keetu maraattuu taata. Qulqulluu Agnaatiyos immoo maal jedhe waa'ee dubbii Sillaasee? Abbaan ilma keessa, ilma abbaa keessa. Abbaan afur qulqulluu keessa, afur qulqulluun abbaa keessa, ilma keessa jira. Gargar kan qoodame miti waaqa tokkotti amanaa kan jedhu jechuudha. Hundee amantaa kan jedhu kan barreesse abbaa kanadha jechuudha. Mana amantaa keenya keessa barnoonni abbootaa gaafa walii galu kan isaan dursaa jiru afur qulqulluu waan ta'eef sirriidha jechuudha barnoonni isaanii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo biyya alaas biyya keessas teessanii sagalee kana dhagahaa kan jirtan maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu akkam yoona kana geessanii Ameen jettanii akka deebistan abdiin qaba. Bakka jirtanitti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Kun akkuma beektan barnoota torbeetti isiniif kennamu dubbii Sillaaseedha. Kutaawwan darban keessatti waa'ee dubbii Sillaasee barnoota kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti dubbii Sillaasee akkamittiin ilaalama jedhamu qabxiiwwan adda addaa kaasnee kutaawwan adda addaa keessatti ilaalaa turre. Har'a akka fedhaa fi akka eeyyama waaqayyootti kutaa 11ffaa dubbii yookaan Sillaasee abboota amantaatiin yookaan beektota mana amantaa kiristaanaatiin jedhu mata duree godhannee ilaallaa jechuudha. Abboota baay'eetu jiru as keessaati. Abboonni kun eenyufa akka ta'an maal jedhan dubbii Sillaasee irratti kan jedhu ni ilaalla. Abboonni baay'een dubbataniiru garuu as keessaati xinnoo ishee jechuudha maankiyaadhaan furanneetu ilaalla. Karaa agarsiisuudha waan ta'eef barnoonni kun isaaf immoo deemtanii kitaaba abbootaa irraatti dubbistanii barachuun beekamaadha. Qabeenya mana kiristaanaadha kun. Qabeenya mana kiristaanaa keenya osoo hin dubbisiin osoo hin beekin du'uuni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waa'ee Sillaasees waa'ee abbaa keenyaas beekuun nurraa eegama. Abboonni keenya warra qaaliin waa'ee dubbii Sillaasee barsiisaniiru sirnaan jechuudha. Gantoota yeroo adda addaatti ka'an gantoota kana qaanessaniiru. Har'as gantoonni baay'een jiru nuti dadhaboota ta'e malee osoo jaroota kana barsiisneeti namoonni baay'een deebi'uu danda'u. Waan wallaalleef wallaalummaa keenyaaf barsiisuu dadhabuu keenyaa fi namoonni baay'een badaniiru. Kanallee hubachuu qabna jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Namni maaliif pheenxee ta'a? Namni maaliif waaqeffataa ta'a? Namni maaliif musliima ta'a? Gaafa jennu nuti barsiisuu dhiisee nuti itti mudhiisi. Maaliif tokkoffaan nuti hin barannu lammaffaan immoo isa barnee laphee keenya keessan bulchinu jechuudha. Calluma jennee deddeebina jechuudha. Deebi'uu wallaallee jira jechuudha. Gara Waaqayyootti namni deebi'e immoo waa'ee Waaqayyoo sirriitti baratee jaallata jechuudha. Kanaafuu barnoota kana jaalalaan akka barattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafa dara deebiidhaanii abboonni keenya dubbii amantaa Sillaasee maal jedhanii kan jedhuu fi tokkoffaa Baasiliyoos isa Qiisaariyaa. Baasiliyoosiin jalqaba waa'ee isaa dubbachuudhaaf daqiiqaa xiqqoo gidduutti Baasiliyoos keessumaatii hiikkaa galata dubroo Maariyaam irratti Efreemii wajjin abbaa wal mormanidha. Baasiliyoos Qiisaariyaatti paappaasii ture. Efreem barataa isaa ture. Efreem faaruu yookaan immoo galata dubroo Maariyaamiidhaaf dhiyeessee hiikkaan dubroo Maariyaam galanni ishee Baasiloosii wajjin akka walitti dhufu achi deemellee qulqulluun Efreem akka barachaa ture seenaa bal'aa kan qabu Baasiliyoos mana hospitaala guddaa mana kiristaanaa keessatti yeroo jalqabaadhaaf ijaare. Achi keessatti ijaare immoo manni kiristaanaa hundaam hospitaala jedhamti jedhee kan dubbate mana kiristaanaa hospitaala gochuudhaan luboota achi keessa jiran immoo akka dooktoraatti fakkeenya fudhatee barsiisaa kan ture. Practically immoo sirnumaan hospitaala ijaaree seenaa mana kiristaanaa keessatti iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Abbaan kun abbaa ajaa'ibaati. Mana amantaa keenya keessatti irraa hospitaala addunyaa jira laata? I think gara fuulduraatti abboonni itti yaaduu qabu kana hospitaalli mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qabdu jirti. Baasiloos bara turetti kan raawwateera jechuudha. Paappaasii cimaa waan ta'eef abboonni keenyas
ijoollee isaaniidhaaf hospitaala tajaajila hin danda'amu baraachillee qarshii dhibee miti yaa'u wanta baay'eetu jira mana keenya keessa. Isa keessa hin gallu haa ta'uyyuu malee abbaan keenya Baasiliyoos kan afaan barsiisa jechuudha. Kennaa akkasii kan qabudha. Kitaaba adda addaa barreessee kan turedha. Isa keessaa dubbii Sillaasee irratti maal dubbate abbaan kun kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokkoffaani dubbiin inni dubbate keessaati waa'ee Sillaasee irratti waan ilaalaa jirruu fi waaqummaan qaamota sadanii tokkummaa isaan beekamuu qaba. Waaqummaan qaamota sadanii tokkummaa isaan beekamuu qaba. Sababni isaa waaqummaan tokkodha. Waaqummaan sadii hin jiru. Waaqummaan tokkotu jira. Garuu maqaa sadii qaama sadii jenna malee waaqummaa tokkotu jira nuun jedha. Kan isaa kan ta'u waaqummaa tokko gochuudhaan wal simsiisnu jechuunis Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqayyo Afur Qulqulluun waaqa tokkodha malee waaqa sadii miti. Waaqummaan tokkodha waan jenneef. Ilmi abbaa irraa dhalateera. Ilmi yoo dhalate abbaa irraa dhalateera. Afur Qulqulluunis abbaa irraa argameera yookaan baheera. Ilmis Afur Qulqulluu utuu hin dursin ilmi abbaa irraa dhalachuun isaanii Afur Qulqulluunis abbaa irraa ba'uun isaanii waaqummaan sadummaa uumaa keenya tokkodha. Abbaan ilma yoo dhaleeyyuu Afur Qulqulluun abbaa irraa yoo ba'eyyuu ilmi abbaa irraa yoo dhalateyyuu waliin dursanii ilmi ilma waan ta'eef abbaadhaa gadi miti yeroodhaan tureen dhufne akka Ariyoos jedhutti. Akkasumas Afur Qulqulluun abbaarraa yoo baheyyuu abbaan jalqaba ture isa booda immoo taanee Afur Qulqulluutu bahe jechuu miti. Kun sammuu keenyaan olittidha jechuudhaani abbaan qulqulluun keenya abbaa Baasiliyoos waa'ee dubbii Sillaasee nutti himaa asirratti kan hubachuu qabdanii ilmi abbaarraa dhalachuusaa nutti himedha jechuudha. Miirree isaaf dan ragaa jedhanne kitaaba jira akkuma barannee rabbine abboonnis kan irratti himaa jedhanii ilmi abbaarraa akka dhalate Afur Qulqulluun immoo abbaarraa akka bahe ijoo dubbii qulqulluu Baasiliyoos akka ta'e waaqummaan immoo sadii akka hin taane waaqummaan immoo tokko akka ta'e akka qabattan abdiin qabaa. Inni biroon immoo qulqulluu Qeerloos Iskindiriyaa. Qeerloos akkuma beektanii jaarraa faa keessaa bira Efesoon keessa Efesoon gubaa'e yookaan immoo yaa'ii addunyaawaa sadaffaa Efesoon irratti madooshaa yookaan burruusa mana amantaa jedhamee kan beekamu jechuudha. Nisxiroosin kan qaanesse abbaa beekamaadha. Waa'ee Waaqayyoo nama ta'uu irratti dubroo Maariyaam Waaqayyoon akka isheen deesse Ariyoos lakki dubroo Maariyaam Waaqayyoon hin deenye jedhee akka inni gane asirratti Qeerloos immoo maal jedhee dubroo Maariyaam kan isheen deesse Waaqayyoodha. Kanaaf dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo jedhamti jechuudhaan wantoota adda addaa kaa'ee evideensa adda addaa kaa'ee abbaa barsiisee akka Nisxiroos fo'amu godhe keessaa abbaa guddaadha. Waa'ee dubbii Sillaasee irrattis wanta baay'ee barreesseera jechuudha. Isaan keessaati waaqummaan tokko, amalummaan tokko, humna tokko, yaada tokko, gooftummaa tokko, ulfina tokko, dursummaan tokkodha. Waaqayyo tokkummaa isaatiin waaqummaadhaan tokkodha, amalummaadhaan tokkodha, humna isaatiin tokkodha, yaaduudhaan tokkodha, gooftummaadhaan tokkodha, bituudhaan tokkodha, bulchuudhaan tokkodha hin jedhu. Tokkummaa Waaqayyoo ibsu kuni. Waaqayyo tokkodha gaafa jennu maal jechuu akka fedhaa jirru nutti himaa jechuudha. Kan hin uumamne, dadhabina kan hin qabne, kan hin jijjiiramne, tasan jijjiiramu Waaqayyoo nuun jedha. Dursaa jedhamus jalqaba jedhamus jalqaba isaaniif isin beeknu miti. Jalqabaaf dhuma hin qabu alfaa fi omeegaadha. Sillaaseen qaama sadii qaba. Haa ta'uyyuu malee tokko gaafa jennu immoo tokko qofa jennu akka Sabaaliyoos akka Ayhuudotaa akka warroota hin amannee immoo qaama tokko qaba Waaqayyoon jennu. Qaama sadii qaba. Sillaaseen qaama sadii qaba. Amala tokko qaba. Qaama sadii amala tokko qaba. Amalummaan isa jechuudha. Amalummaan Waaqayyoo tokkodha waan ta'eef. Kan hin qoratamne jalqaba kan turedha. Tasa hin qoratamu jalqaba kan turedha. Jalqaba gaafa jennu immoo jalqaba nuti beeknu miti. Jalqaba dhuma hin qabne. Jalqaba hin qabnedha. Yeroon ala kan ta'edha nuun jedha. Kan argannu amantaa abbootaa qulqulluu Qeerloos boqonnaa 70 kutaa 14 lakkoofsa 17 yaada kan argachuu dandeessu. Akkasumas qulqulluu Axifoos kan jedhus jira. Qulqulluu Axifoos innis waa'ee dubbii Sillaasee nuuf barreesseera. Isaan keessaati abbaa irraa kan dhalate abbaaf Afur Qulqulluun tokko kan ta'e jecha Waaqayyoo nama ta'e nuun jedha. Jechi Waaqayyoo nama ta'e. Abbaa irraa kan dhalate ilmi Kiristoos Iyyasuus jechi Waaqayyoo nama ta'e. Waaqayyo abbaa irraa kan dhalate suni jechi Waaqayyoo kun
ilma waaqayyoo kan ta'e kun dubroo Maariyaam irraa kan dhalatedha. Dubroo Maariyaam kan deesse suni ilma waaqayyoo deesse qaama lama amala lama jedhamu. Waaqummaa osoo hin salphisiin ofiisaa gadi bu'ee foon dhala namaa uffate. Waaqayyoo hin salphanne. Jijjiiramne. Haa ta'u iyyuu malee kasoomina waaqayyoo kan ibsudha wanti kun. Gadi bu'ee too maal godhee ilma namaa kufe sana fuudhee akkamittiin waloominaan foonii wajjin waloomee dubroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon dhiiga ishee irraa dhiiga fudhatee waaqayyo nama ta'e. Sababa sanaafuu waaqayyo gaafa na ta'u namummaan immoo waaqummaan waloome sun immoo waaqayyoon ta'e. Kana gaafa jennu garuu osoo hin jijjiiraminii, osoo keessa hin bulinii, osoo tokko tokko hin balleessinii. Kabaja keenyaaf jechuun nu kabajuuf jecha waaqayyo gadi bu'ee nuun jedha qulqulluun Atifoos jechuudha. Osoo hin dadhabinii, osoo hin dadhabin, osoo waan tokko hin ta'in waaqummaan garuu foon keessa buleera waan ta'eef foonni garuu maal ta'e dadhabeera. Foonni beela'eera. Garuu waaqummaan fooniin beela'e, waaqummaan fooniin dadhabe jennee dubbannee fi amalli waaqummaa fooniif amalli foonii waaqummaadhaaf ta'e. Yeroo kanas dubbiin Sillaasee sammuu namaa ol ta'e. Namoonni baay'een gantoota ta'anii. Sababiin isaa itti kan hubachuu dadhabuudhaan. Waaqayyo akkamittiin nama ta'a jechuudhaan. Maal akkamittiin namni waaqayyo ta'a jechuudhaan itti gufatanii. Itti gufatan namoonni baay'een nama ta'uu waaqayyo irratti keessumaa ilma waaqayyo irratti gufatanii amantaa gananiiru jechuudha. Har'as amantaa kan ganan namoota baay'eetu jiru jechuudha. Kanas amantaa abbootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraatii argattu jechuudha. Abbaa sadaffaan nuti irra ilaallu qulqulluu Duniyaasiyoos jedhama. Duniyaasiyoos. Abbaan kunis amantaa abbootaa irratti abbaa argamu keessaa tokkodha. Innis akkasuma jedha. Amalli isaanii tokko waan ta'eef tokko jedhamu. Amalli waaqummaa isaanii tokko waan ta'eef tokko jennaani. Abbaan waaqaa ilmi waaqaa qulqulluun waaqadha. Amala tokko qabu. Kanaafuu adda addaan hin qoonnu. Qaamni Sillaasee kan mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu tokkummaan waaqummaan isaanii bara baraan kan jiraatudha. Tokkummaan osoo hin qoodamin. Qaama sadii waan qabaataniif gargar hin bahanii. Tokkummaadhaan bara baraan jiraatu waaqa tokko jira waan ta'eef waaqummaan isaanii tokkodha waan ta'eef. Waaqummaadhaan tokko yoo ta'an qaamaan immoo sadiidha. Waaqummaadhaan tokko yoo ta'an immoo lakki qaama tokko qabu jechuu hin dandeenyu qaamni isaanii sadiidha. Abbaa ilmi Hafuurri Qulqulluun isaan qaama sadiidha maqaa sadiidha. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 gaafa kaastan wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gaafa dubbistan yaada kana argattu nuun jedha. Abbaan Duniyaasiyoos jedhama jechuudha. Abbaan ifadha. Ilmi ifadha. Hafuurri Qulqulluun ifadha. Abbaan ifa gaafa ta'u ilmi immoo ifa gaafa ta'u ifarraa argame jedhama. Abbaan waaqa gaafa ta'u ilmis waaqadha waan ta'eef ilmi waaqa dhugaarraa argame jedhama. Akkasumas Hafuurri Qulqulluunis ifadha. Abbaarraa waan argameef abbaan ifa waan ta'eef Hafuurri Qulqulluunis ifarraa argame jedhama. Hafuurri Qulqulluunis waaqadha waan ta'eef waaqa kan ta'e abbaarraa waan argameef waan baheef Hafuurri Qulqulluun waaqa dhugaarraatii bahe argame jedhama. Kanaafiyyuu kuni haala kanaan hubatamuu qaba. Akkasuma abbaa irraa kan bahe Hafuurri Qulqulluunis inni waaqadha. Dhaloonni ilmaa abbaa irraa dhalatee fi ba'iinsi Hafuurri Qulqulluun abbaa irraa ba'e ni raajeffatama malee hin qoratamu hin dubbatamu nuun jedha qulqulluu Duniyaasiyoos argitanii. Amma kana keessa galeen qoradha yoo jettee ni baddaa sammuu keetu maraattuu taata. Kanaafiyyuu dhaloonni ilma abbaa irraa akkamittiin dhalate jettee yoo qoratte hin baddaa. Hafuurri Qulqulluun immoo akkamittiin akka abbaa irraa bahe yoo dubbatte akkamittiin waan jetteef hin baddaa. Kanaafiyyuu maal gochuu qabda ree dhaloonni ilmi abbaa irraa dhalatee fi ba'iinsi Hafuurri Qulqulluun abbaa irraa bahe ni raajeffatama malee hin qoratamu. Kuni sammuu keenya nu dhiphisaa yaaduun isaayyuu nama dhiphisaa. Canqaal namatti cima. Sababiin isaa waaqayyo ilmi akkamittiin abbaa irraati dhalate jechuun gaafiimsaa sirrii miti kun. Barnoota addunyaa keessatti meetaafiziksii kan jedhamu jira. Filosoofii keessatti meetaafiziksii kan jedhamu beyond the God. Waaqayyo eenyu innumtuu eenyudha jedhanii kan qoratan jiru jechuudha filoosofoonni. Sammuu isaanii kan gatan eetistii kan jedhamu jechuudha. Eetistii gaafa gaanu waaqayyo eenyudha jennaan ture. Kana keessaatti kitaaba irratti barreeffamee kan nuuf jiru seera uumamaa keessatti Fara'ooniin yaadatta jechuudha. Fara'ooniin seera bahuu boqonnaa 4 kaasanii gaafa dubbistan. Maalloon jedha Fara'oon abbaan keenya Museenii Waaqayyo Israa'elin gadhiisi jedhaa jedhe. Hubadhaa. Waaqayyo Israa'elin naaf gadhiisi ijoollee koo naaf gadhiisi jedhaa gaafa jedhu
ፈርዖን ማል ጀዳ ዋቀዮ ኤኙራ ጀደ በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማን ነው አለ። አያችሁ namoonni tokko tokko jireenya filsifnaa keessa gaafa jiraannan waaqayyo eenyu siniin jedhu. Egaa namoonni dhaloota ilma abbaa irraa fi ba'iinsa afur qulluu abbaa irraati qoratan akka fara'oon kana ta'u. Fara'oon maal ta'e dhumarratti galaana Eertiraa keessatti liqimfamee fila. Cubboo addunyaa kana liqimsamanii namoonni hafan akkas dubbatu waan ta'eef kuni hin qoratamu nuun jedhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 11:27 ragaa kana wajjin wal bukkee qaba laala. Kitaaba keessan dubbisaati. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:10. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:5 sirnaan dubbisaa. Hayimaanoota Aboo qulqulluu Diyonaasiyos kan jedhu kan dubbachaa turre ammaa jechuudha. Kan biroon abbaan shanaffaa irratti ilaallu qulqulluu Agnaatiyos. Qulqulluu Agnaatiyos immoo maal jedhe waa'ee dubbii Sillaasee. Duraan dursa garuu Agnaatiyos eenyunni? Agnaatiyos kan leencaan fudhatame jechuudha. Jaarraa tokkoffaa keessa kan ture yaa'u lammaffaa jaarraa lammaffaa keessa kan ture barataa qulqullicha Yohaannis kan ta'e qulqulluu Agnaatiyos liqa Phaaphaasii Iskindiriyaa kan ture. Abbaa beekamaa, abbaa jaallatamaa. Hoolota isaatiif dabarsee kan of kennu ture abbaan kun. Abbaan kun bara Samaayitinatti yookaan immoo bara moototni baay'een kiristaanota ari'achaa turanitti ture jechuudha abbaan kun kan ture. Kan sin ajaa'ibu namoonni baay'een sababa kiristaanummaa isaaniitiif ari'atamaa qalamaa bara turanitti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee mootiin bara sana ture Agnaatiyosiin ajjeesuudhaaf barbaade. Ofitti waame jechuudha. Ofitti waame maal godhaa? Yaa Agnaatiyos amantaa kee gantamoo leencaaf darbadhee si kennu jedhe. Kan sin ajaa'iba jechuudha. Isa booda abbaan kun maal jedhee leencaaf na kenni jedhe. Ani amantaa koo hin ganu jedhe laa. Ani amantaa koo hin ganu leencaaf darbadhuu na kenni jedhe. Bara sana immoo tiyaatirii yookaan akka namni daawwannaan namoonni yakka hojjetanii meediyaatti leenca gadhiisanii leenci beela'ee namoota kana nyaata. Warroonni biroon immoo taa'aniitu ilaalu jechuudha. Itti buhaaru jechuudha argitanii. Namni tokko leencaan gaafa nyaatamu taa'anii warri kaan immoo itti buhaaru. Sababiin isaa gantoota waan ta'aniif namoonni sun jechuudha. Agnaatiyos haala kanaanii leencatti darbatame jechuudha. Barattoonni yookaan immoo duuka bu'oonni yookaan amantoonni bara sana turan maaloo yaa Agnaatiyosiin deeminii maaloo nuti immoo abbaa maalii qabna reesi malee nu jalaan du'inii jedhanii kadhachaa turan. Isa booda qulqulluu Agnaatiyos maal jedhaan beektu? Maaloo adaraa keessanii wareegamummaa kana jalaan baasinaa carraan kun akkanaan darbineef narratti hin cufinaa. An carraa kana argadhu jedhe. Ani sindee qulqulluu yookaan qamadii qulqulluu ta'een aarsaa waaqayyoof of godhuuf qophaa'an jira. Isin rakkisu. Lafee koos argattanii nawwaaltani. Nawwaaluudhaaf isin rakkattani. Sababiin isaa leenconni sun lafee koos foon koos caccabsanii nyaatu. Isin ajaa'iba abbaan kun. Caccabsanii nyaatu. Kanaafiyyuu hin boo'inaa naaf hin boo'inaa. Ofii keessanii bu'aa jedhe qulqulluu Agnaatiyos. Dhumarratti abbaan kun maal ta'e jechuudha? Dabarfamee leencaaf kenname jechuudha. Kanaafuu maqaan isaa maal jedhama? Qulqulluu Agnaatiyos leencaan kan liqimsifame yookaan mixuula ambessaa. Agnaatiyos mixuula ambessaa jennan jechuudha. Sababiin isaa leencaan kan nyaatame argitanii abboonni maal jedha? Bearer of the God jedhu jechuudha. Waaqayyo kan isarraa dubbifame jechuudha. Bearer of the God. Waaqayyo kan isarraatti dubbifame eenyuun Agnaatiyos argitanii leencatti darbatamee kan kenname. Isayyuu uummanni gaafa duukaa bu'u hin rakkatinaa yaaddainaa jedhe argitanii. Carraa kana dabarsinaa jedhe. Qulqulloonni akkas jedhama jechuudha. Qulqulloonni jaarraa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa keessa turanii waa'ee amantii isaaniitiif qabsuuraa turan. Dabarsanii of laachaa turan. Yeroo kana qulqulluu Agnaatiyos barreeffama adda addaa barreesseera jechuudha. Isaan keessaatii kan isin ajaa'ibu dubbii Sillaasee irratti bal'inaan barreesseera jechuudha. Akkas nuun jedha abbaan kun eebbisaa nurraa bulu. Abbaan akkuma ilmaa fi afur qulqulluu keessa jiru ilmis abbaaf afur qulqulluu keessa akkuma jiru afur qulqulluunis abbaa fi ilma keessa jira. Tokko keessa jira. Abbaan ilma keessa ilma abbaa keessa. Abbaan afur qulqulluu keessa afur qulqulluun abbaa keessa ilma keessa jira. Gargar kan qoodame miti. Waaqa tokkodha, mootummaa tokko, aangoo tokkodha jedhee barsiisa argitanii. Isa booda sadummaan kun adda ba'iinsa malee, jijjiirama malee, qaama sadan waaqummaa tokko kan bara baraan jiraatudha. Qaamni sadan kun waaqa tokko bara baraan kan jiraatu. Aangoo tokko, bulchiinsa tokko, fedha tokko, uumuu tokko. Fedha daddaan qabanii maqaadhaan sadii qaamaan sadii ta'an iyyuu malee isaan tokkodha inni jedha qulqulluun kun. Yaada kana kitaaba qulqulluu keessaatii Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1-3
tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 2 akkasumas faaruu Daawit boqonnaa 27 lakkoofsa 10 wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 hanga 10tti kan barraa'e yoo dubbistanii yaada qulqulluu Agnaatiyoos dubbate kan achirraati argattu jechuudha. Abbaa ja'affaanii Yohaannis isa Yerusaalem. Yohaannis baay'eetu jiru isaan keessaati Yohaannis Yerusaalem kan jedhamu abbaan tokko waa'ee dubbii Sillaasee irratti innis illee katabeera jechuudha. Waaqa tokko jennee kan sagannuuf qulqulluun Sillaaseen amalummaa waaqa tokko ta'uun waan itti amannuufidha. Qaamaan sadii ta'an iyyuu malee tokko isaaniif sagadaa jirra miti. Waaqa tokkoof sagadaa jirra gaafa sagannu. Sirna galatoo keenya irratti maal jennaafi abbaaf nan sagada ilmaaf nan sagada afurquluuf nan sagada. Sagada tokkoon sagadaa namatti ree? Sagada tokkoon sagadaa. Woo sagadna iyyuu saganni isa sadii daganni sun sagada tokko itti waan ta'eef. Handit sigdet sagadaalee namni sagada tokko yookaan jilgeenfannaa tokko sagannaaf jechuudha. Dhibba sagadi 90 sagadi liyyuu yehoonatti sigdet. Jilgeenfannaa adda baate eenyu qofaaf kan laatamtu? Sillaasee qofaaf kan laatamtu jechuudha. Waaqummaa qofaaf kan laatamtu. Saganni kun tokkittiidha. Saganni kun dubroo maaramiif hin laatamu. Saganni kun qulqullootaaf hin laatamu. Eenyu qofaaf laatama? Waaqayyo qofaaf laatama jechuudha. Sagada waaqummaa jedha. Sagada waaqessu jedhama jechuudha saganni kun. Kanaafuu ni saganna ni amannaa jedha. Isaan kunis abbaa ilma qulqulluudha. Qaamni sadii kan jenne kunis abbaa ilma qulqulluudha. Maqaadhaan nu waame jechuudha. Isaan kunis qaamonni sadan fuula dhugaa yookiin qulqulluu kan ta'an aangoon amalaan bara dursuudhaan gooftummaadhaan uumuudhaan osoo jijjiiramin jiraachuudhaan tokko akka ta'an ni amannaa. Argitanii waaqummaadhaan immoo bulchuudhaan uumuudhaan jedhee immoo tokko akka ta'an immoo ni amanna. Maqaa sadii yoo ta'an iyyuu waaqa sadii hin jennuuni. Kana akkas jedhee kan hin amanne immoo bara baraan kan abaarame haa ta'u. Waaqayyo abbaan ilmi qulqulluun maqaan sadii qaamaan sadii raawwiin sadii jedhee kan hin amanne. Akkasumas immoo waaqummaadhaan immoo tokko uumuun tokko bulchuun tokko jedhee kan hin amanne yoo jiraate kan adda ba'e ta'u kan fo'ame ta'u waldaa kiristaanaa jedha abbaan kun. Isa booda abboonni keenya haala kanaanii waa'ee dubbii Sillaasee kitaaba isaanii keessatti nu barreessan jechuudha. Inni biroon qulqulluu Atnaatiyoos. Atnaatiyoosin seenaa keessatti beektu. Qulqulluu Atnaatiyoos jechuun seenaa ajaa'ibaa kan qaban abbaan kuni bara 325 gubaa'ee Niiqiyaa irratti The Creed of Faith yookaan immoo hundee amantaa kan jedhu kan nu barreessan isaan jechuudha. Waaqa tokkotti amanaa kan jedhu jechuudha. Hundee amantaa kan jedhu kan barreesse abbaa kana jechuudha. Qulqulloonni 818 gaafa ol gahanii dubbii kana irratti dubbatan isaan keessaa tokko qulqulluu Atnaatiyoos ture jechuudha. Ariyoosiif deebii quubsaa kan deebise jechuudha abbaan kun. Bara gantuun Ariyoos turetti ilmi uumaa osoo hin taane uumamaadha jedhee bara dubbatetti Atnaatiyoos immoo kitaaba qulqulluu keessaa fuudhee ilmi uumamaa osoo hin taane uumaadha jedhee deebii quubsaa kitaaba qulqulluu keessaa baasee kan deebisaaf ture abbaa ajaa'ibaadha. Barataa qulqulluu Iskindiroos kan ta'e Phaaphaasii 20ffaa biyya Iskindiriyaa akka ture abboonni keenya kitaaba qulqulluu isaanii irratti nu barreessanii nuuf kaa'anii jechuudha. Egaa dubbii Sillaasee qofa miti dubbii amantaa dubbii Maariyaam dubbii cuuphaa dubbii qurbaanaa dubbii mana kiristaanaa dubbii jireenya bara baraa dubbiiwwan baay'ee kitaaba isaa irratti ergaawwan isaa irratti akkasumas dubbii gantoota shakkitoota keessumaa waa'ee Ariyoosiin deebiin isaaf deebi'uu qabu maal akka ta'e sirnaan nuuf katabeera jechuudha. Dubbii Sillaasee irratti kan inni nuuf katabe keessaati abbaan hin dhalanne jedha. Abbaan hin dhalanne addunyaan osoo hin uumamin dura ilma dhale malee nuun jedha. Addunyaan kun osoo hin uumamin dura ilma dhale malee abbaan hin dhalanne. Ilmis osoo addunyaan hin uumamin abbaa dhalate malee inni hin dhalle yookaan immoo hin baasne nuun jedha. Hafuurri qulqulluunis osoo addunyaan hin uumamin abbaa irraati bahee nuun jedha. Abbaan waaqadha ilmis waaqadha. Hubadhaa abbaan waaqa ilmis waaqa hafuurri qulqulluunis waaqadha. Waaqa sadii garuu hin jedhu. Garuu waaqa sadii hin jedhamanii waaqayyo tokkodha. Ilmi harka mirga abbaati. Idil mazraa'ituun. Mirgi harka abbaa maalidha? Harka kanadha. Waan lafa bu'e tokko mirga kanaan fuuna. Fakkeenyaaf kun yoo lafa bu'e lafaati kanaan fuudha. Waaqayyo abbaanis ilma isaa kana ergee. Ilma isaa kana ergee maal godhe? Isa bu'e, isa gadi bu'e. Isa gadi addunyaa kanatti darbatame Addaamiin fuudhee. Argitanii? Eenyuun fuudhee? Addaamiin fuudhee. Kanaafuu harki kun immoo gaafa gadi bu'u abbaatti hin baane. Fakkeenyaaf gaafa goggoofee lafaa fuudhu natti osoo hin bahin deemeedha. Miti kan lafaa fuudhu waa. Abbaanis ilma isaa gaafa ergu harki sun yookaan ilmi sun abbaarraa osoo hin bahin. Osoo hin hir'atin addunyaa kanarraas osoo hin guutin jedhu abboonni keenya jechuudha. Osoo hin guutin. Kanaafuu waaqayyo abbaan ilma isaa gaafa ergu gubbaas jira jechuudha ilmi.
Erguu gaafa jennu akkuma keenya jechuu miti. Jechi kun baay'ee cimaadha. Kanaafuu ilmi harka abbaatii hin jedhu. Ilmi harka mirga abbaatii hundaa mirgadha. Maaliif bitaan jenne mirgi ariifataadha. Kan ittiin barreessinu akkasumas kan ittiin nyaannu kan ittiin waa hojjennu irra caalaatti ariifannee mirgadha waan ta'eef mirgi eebbadha. Qulqulloonni mirga dhaabbatu. Hoolonni jechuudha. Kiristoos hoolaa dhugaadha. Kanaafuu mirgatti fakkeeffameera. Mirgi dafee waa hojjeta. Kanaafuu Kiristoos Yesuus dhufee addunyaa kanarratti dubbii fayyinaa hojjetee addunyaa fayyiseera waan ta'eef dhugumatti ilmi harka mirga abbaati jechuudha. Hafuurri qulqulluun immoo gorsa abbaati. Inni dagmoo hin gorsa abbaati. Maali? Abbaan gorfamaa akka jenneef gorsa isaaniifis hin beeknu miti laa. Dubbiin Sillaasee icciitiidha waan ta'eef. Abbaan ilmi qulqulluun walii galanii maal jedhan? Seera uumaa boqonnaa 1:26 kottaa nama akka fakkeenyaaf akka bifa keenyatti uumna gaafa jedhanii gorsadha kun. Gorsi abbaa ilmaa qulqulluu tokkodha waan ta'eef. Haa ta'u iyyuu malee hafuurri qulqulluun gorsa abbaati jedha qulqulluun Atinaatiyos. Qaamni sadan Waaqayyo tokko akka ta'an kitaabni qulqulluun nutti himuu jedha. Qaamni sadan kun Waaqa tokko akka ta'an kitaabonni qulqulluun nutti himuu. Meemmee kitaabota qulqulluu kana keessaa isaan kamidha? Kana sirnaan qabachuu qabna jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 18:1 kaastanii. Seera keessa deebii boqonnaa 6:4. Isaayyaas boqonnaa 59:1. Efesoon boqonnaa 4:5. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:26. Jaroonni kuni qaamni sadan Waaqayyo tokko akka ta'an nutti himu jechuudha. Waaqayyo tokko akka jiru. Waaqayyo tokko kun immoo qaama sadii akka qabu haga ta'e akka nutti himanii asirraatii hubachuu qabna jechuudha. Inni biroon abbaa saddeettaffaanii qulqulluu Baasiliyoos isa Ansookiyaa. Sillaaseen tokko yeroo ta'an sadii yeroo ta'an tokkodha. Adda adda miti. Tokko gaafa jennu sadiidha. Sadii gaafa jennu tokkodha. Gargar ba'umsi hin jiru jechuudha. Gaafa Sillaasee sadii jedhu tokkodha mooti. Gaafa Sillaasee tokko jedhu immoo sadiidha mooti. Kanaafuu maal jennaan tokkos sadiis jenna jechuudha. Sillaaseen tokkos sadiis tokkos jenna jechuudha. Barsiisni mana amantaa abboota irraatii waan fudhatamee fi qulqulloonni abboonni keenya haala kanaan waan barsiisaniif gaafa mana amantaa barsiistu barsiisa abboota keenyaa dubbataa jirti jechuudha. Sillaaseen meeqadha? Tokkos sadiis jennee baranne militere. Sillaaseen meeqadha? Tokkos sadiis tokkos. Lakkoofsi kun addunyaa irratti kan hin beekamnedha. Addunyaan maatimaatiksiin beektu, addunyaan fiiziksiin beektu. Lakkoofsa kana liyyuu soost ni ilaallan. Sadan addaa tokkos sadiis jenna jechuudha. Egaa ani Waaqayyo yeroo jedhu yeroo hunda waa'ee abbaa, waa'ee ilmaa, waa'ee hafuura qulqulluu dubbachaa jira abbaan kun. Bataam migarmi no. Waaqayyo gaafa jennu nuti akka kan Yihuudotaa, akka kan Musliimotaa, akka kan Buddhizimii, kan Hinduizimii, kan Shintoizimii, kan Konfushinizimii, kan warra waaqeffattootaa jechuu keenya miti. Waaqayyo gaafa jennu maal jenna jechuudha? Abbaan jira, ilmi jira, hafuurri qulqulluun jira jechuudha. Qaama sadii, maqaa sadii, gocha sadii jira jechuudha. Kanaafuu abbaan kun maal nu jedha? Baasiliyoos. Ani Waaqayyo gaafa jedhu akka jechuu koodha malee akka jaroota birootti miti. Fuula tokko hin qabu. Akka kan Yihuudotaa Waaqayyo keenya fuula tokko hin qabu, qaama tokko hin qabu. Qaama sadii, maqaa sadii qaba. Akka kan Musliimotaatti immoo miti. Allaaniin dhaluu hin jennu. An keenya abbaan keenya. Waaqayyo abbaan ilma dhalaa. Hafuura qulqullummaa ni baasa. Gochaan sadiidha, maqaan sadiidha, qaaman immoo sadiidha jenna. Waaqayyo gaafa jedhu kun hubatamuu qaba inni jedhu. Akkasumas qulqulluu Yohaannis inni Ansookiyaa Waaqayyo tokko, waaqummaan tokko yeroo jennu waa'ee abbaa, waa'ee ilmaa, waa'ee hafuura qulqulluu dubbachaa jirra. Waaqayyo tokkodha gaafa jennu akkuma Baasiliyoos jechuudha. Yaadni kun wal fakkaata. Walii galu jechuudha abboonni keenya argitanii addan ba'an jechuudha. Qulqulluu Baasiliyoos maal jedhee ani Waaqayyo gaafa jedhu jedhe. Waa'ee Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, waa'ee Waaqayyo hafuura qulqulluu dubbachaa jira malee akka jaroota warra kaanii miti jedhe. Qulqulluun Yohaannis inni Ansookiyaa maal nuun jedhe Waaqayyo ta'u gaafa jedhu jedhe waaqummaa tokko yeroo jennu waa'ee abbaa, waa'ee ilmaa, waa'ee hafuura qulqulluu dubbachaa jira malee akka warroota biroo miti jedhe. Yaadi kun walii gala jechuudha. Walii gala jechuudha. Yaadi kun walii galuun isaa immoo maal isinitti himaa? Barnoonni dhugaan jira jechuudha. Mana amantaa keenya keessa barnoonni abbootaa gaafa walii galu kan isaan dursaa jiru hafuura qulqulluu waan ta'eef sirriidha jechuudha barnoonni isaanii. Inni biroonoo amantaa abbootaa irratti kan dubbatame salastuu mi'it kan jennu jechuudha. Abboonni 318 amantaa abbootaa kan jedhamu isaa irratti waa'ee dubbii Sillaasee dubbataniiru. Akkasumas jedhan Waaqayyo tokko kan ta'e wanta hundumaa kan bitu samii fi lafti kan isaan ta'e Waaqayyo abbaatti ni amanna. Hundee amantaarra kan jiru jechuudha. Hundee amantaarra kan jiru sana kan nuuf kaa'e abboota 318 jechuudha. Bara 325tti. Gubaa'ee Niiqiyaa jedhamtu irratti. Kan ammoo kan nuuf barreesse sila akka dubbannetti
Atinaatos Paaphaasii Iskindiraa akka ta'e dubbanneerra jechuudha. Kanaafuu abboonni keenya maal nuun jedhaniire? Waaqayyo tokko kan ta'e hubadhaa. Wanta hundumaa kan bitu samii fi lafa kan uume Waaqayyo abbaatti ni amannedha. Ni amanna. Waaqayyo abbaa keenyadha waan ta'eef. Isatti ni amanna. Waaqayyo abbaa waa isaa dubbachaa jira. Argitanii? Amma immoo ilma waaqa abbaa kan ta'e Iyesuus Kiristoositti ni amanna. Ilma eenyu waaqa abbaa. Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyooti. Isattis ni amanna. Innis maalidha? Kan dhalate malee kan hin uumamne. Waaqa dhugaarraa argame. Ifa dhugaarraa argame. Isatti ni amanna. Waaqa dhugaa kan ta'e abbaarraati kan argame. Waaqa dhugaa. Ifa dhugaa kan ta'e waaqa abbaarraati kan argame. Ifa dhugaa. Iyesuus Kiristoositti ni amanna. Ni dhalate malee immoo hin uumamne. Hubadhaa. Dhalachuuf uumuun tokko miti. Kiristoos Iyesuus abbaa dhalate samii fi lafti osoo hin uumamin. Ammoo dubroo Maariyaam irra dhalate samii fi lafti erga uumte dubbii fayyinaatiif dhufee immoo dhalate jechuudha. Si'a lammanuu dhalate malee wanta uumame hin qabu jechuudha. Ariyoos ilmi uumamaadhaa jedhameti garuu abboonni immoo maal jedhanii lakki waan dhalate jechuun ni uume jechuu miti. Dhalate jechuun uumamuu jechuu miti. Kiristoos Iyesuus dhalateera eeyyee garuu maal hin taane hin uumamne jedhanii deebisan jechuudha. Kanaafuu Kiristoos Iyesuus dhalateera eenyurraa abbaarraa. Hafuurri qulqulluunis isattis ni amanna jireenya kan kennu. Raajota duuka bootarra bulee kan dubbatu isattis ni amanna. Innis uumaadha. Abbaanis uumaadha. Lamaan sadan isaaniiyyuu uumaadha. Uumaa sadii garuu hin jennu uumaa tokkodha. Uumuudhaan tokkodha jenneera waan ta'eef. Gorsi isaanii fedhii isaanii tokkodha waan ta'eef uumuun addan ba'anii. Waaqayyo uumuudhaan tokkodha waan ta'eef nuun jedhu. Akkasumas Tewodoosiyoos isa Iskindiriyaa. Tewodoosiyoos inni Iskindiriyaas maal nuun jedha? Qaamaan fuulaan sadiidha. Waaqummaan tokkodha nuun jedha. Qaamaan fuulaan sadiidha. Qulqulluu Sillaaseen tokkodha. Sillaasota hin jedhu asirratti. Sillaasee meeqa isaan tokkodha. Bulchiinsa tokko qabu, gooftummaa tokko qabu, waaqummaa tokko qabu, mootummaa tokko qabu, amala tokko qabu. Abbaan ilma irraa adda bahee hin jiraatu. Jiraatees hin beeku. Ilmis abbaa irraati adda bahee hin beeku. Adda bahees hin beeku. Hafuurri qulqulluunis abbaarraas ilmarraas adda bahee jiraatee hin beeku. Tas adda bahuun hin jiru. Ilmi waaqa abbaa irraa dhalate. Hafuurri qulqulluunis abbaa irraa argame. Qulqullummaan Sillaasee kan hin uumamnedha. Yookaan Sillaaseen kan hin uumamnedha. Abbaan hin uumamne, ilmis hin uumamne, hafuurri qulqulluunis hin uumamne. Isaan waaqadha, uumaadha. Argamsiisaa hin qabanii. Eessaa dhufan hin jedhamanii. Burqaa hin qabanii. Burqaan isaanii hin beekamu. Sillaaseen ni amanama malee maal hin ta'u? Hin qoratamu. Kanaafiyyuu abbaan keenya Tewodoosiyoos waa'ee kanarratti bal'inaan nuuf katabaniiru jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaarraa keessatti waa'ee abboota dubbii Sillaasee keessatti haga ta'e isinitti himaa jira. Bal'inaan dubbisuun immoo isinirraa eegama jechuudha. Dubbiin Sillaasee abbootaan bal'inaan barsiifameera jechuudha. Keessumaatii amantaa abbootaa kan jedhu sirnaan dubbisaa. Sirna qulqulleessaa gara dhumaa irratti yeroo baay'ee ni dubbifama jechuudha. Namni qalbeeffatu garuu hin jiru. Waa'ee dubbii Sillaaseetu dubbifama argitanii. Fooniif dhiigni gooftaa ba'uuf yeroo jiru isa dura dubbii Sillaasee amantaa abbootaatu dubbifama. Sababiin isaa amantaan abbootaa dhugaadha waan ta'eef, qulqulliittiidha waan ta'eef. Sirnaan amananii akka shunkurtii mummuramanii akka abiddaan immoo gubatanii darban waan ta'eef amantaa kanaaf jedhanii. Nutis fooniif dhiiga gooftaa kana gaafa fudhannu amantaa isaanii qabannee amannee fudhachuu qabna jechuudhaaf amantaan abboota keenyaa nuuf dubbifama jechuudha. Qulqulluu Phaawulos maal nuun jedhee warroota darban abboota keessan ilaalaa firii amantaa isaaniirraatii baradhaa nuun jedhee akka nutti hime eebbi abboota keenya qulqullootaa nurra buluun fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo isa guddaa nuuf haa ta'u kan nu barsiisan gahunaatti kan nu wajjin ture Waaqayyoo maqaan isaa haa galatoomu bakka jirtanitti nagaadhaan tura.